Yooyyaa akka mooltaan hordoftoota imaltuu miidiyaa fulbaana 19/2024 oduu guyyaa kanaaf qabannen isinitti himaa oduu waliin aan Gadaabaa Isaatiin. Gareen Geetachoo Raddaa fonqolcha mootummaa irratti raawwachuuf karoorseera jechuun garee Dabratsiyooniin himate. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Habuut Geetachoo Raddaan durfamuu ibsa fulbaana 18/2024 baaseen gareen Habuut Dabratsiyoon Gabre Mikaa'eliin durfamuu bulchiinsa yeroo naannichaa irratti fonqolcha mootummaa raawwachuuf karoorsuu barameera jechuun himate. Gareen Dabratsiyooniin durfamuu caasaa bulchiinsa yeroo naannichaa diiguudhaan naannicha wiirtuu jeequmsaa taasisuuf hojjechaa jira jechuun kan himate garee Geetachoo Raddaa itti dabaluun murni kun bu'uura siyaasaa fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsuu barbaanna jedhe. Kana malees Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana miidiyaa tokkorraa dhiyaatanii yeroo waraana Tigraay uummata miliyoona tokko dhumeera kan jedhamu ragaa irratti kan hin hundoofnedha jechuu isaanii qabsoo fi wareegama dargaggoota Tigraay kan xiqqeessu jechuun qeeqeera. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota 200f barnoota bilisaa akka kennu beeksise. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota qormaata kutaa 12ffaa bara 2016 fudhatanii qabxii 500f isaa ol galmeessan 200 dorgomsisee barnoota bilisaa akka kennuuf beeksise. Yuunivarsiitichi ofiin of bulcha waan ta'eef sirna simannaa mataasaa qopheessee barsiisuuf galme eegale. Qormaata galumsa barattootaa akka kennu dandeettii fi ogummaa irratti hundaa'ee akka simatu beeksise. Barattoota kunneeniif tajaajila doormii fi kaaffee bilisaa akka kennus eereera. Yuunivarsiitichi burqaa barattoota ga'umsaa fi beekumsa qabanii ta'uuf murannoon hojjechaa jiraachuus ibseeti jira. Daandiin aspaaltii Gambeellaa Finfinnee geessu Aanaa Dhidheessaatti sigigaachuun tajaajilli geejjibaa adda cite. Daandiin aspaaltii Gambeellaa Finfinnee geessu godina Buunoo Beddellee Aanaa Dhidheessaa ganda Masaraatti sigigaachuun tajaajilli geejjibaa adda cituun ibsame. Sababa sigiga kanaan tajaajilli geejjibaa gara lachuu gufachuu ragaan kominikeeshinii aanichaa irraa argame ni mul'isa. Oomishaaleen karameellaa seeraan alaa 3 hawaasni akka hin fayyadamne ibsame. Oomishaaleen karameellaa seeraan alaa 3 hawaasni akka hin fayyadamne abbaa taayitaa nyaataa fi qorichaa Itoophiyaa beeksise. Uummatarraa qaqqabeen oomishni kun sadarkaa isaa kan hin eegganne ta'uu hubatameera. Karameellaawwan kunneen eenyu akka oomishe, eessatti akka oomishame, lakkoofsa oomishaa kan hin qabne waan ta'eef hawaasni akka ittiin fayyadamne abbaan taayitichaa beeksiseera. Hordoftoota imaltuu miidiyaa oduuleen guyyaa kanaaf qopheeffanne kanneen turanii qophiilee keenya biroo hordofuuf YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Guyyaa gaarii.